Akaki lubna dibaya jolle jedinaan jettanire dubbina bultu jechuu sanarraa dhiisaa male naan immoo maaltu dibare beekton bitaa nagalee ajolle inni tokko ijaaruuf kaata keenya ni tokko dhiiga balleessee baduu fiiga inni tokko yoo fayyuuf jedhu keenya ni tokko dhiiga ajolle kana yaada yeelala eessaan arrafee bula kanu diboto jiru maalishen walibani maalishen walqoodani waliif yaadoo ta'uuni ba'arratti maxoo waliif dabaluun kun maalime humna walla'uun kuni hagamuun nun deemsisu hawaashuun nun ceesisu yaa ijoollee maaloo maaloo waan ufii maaloo iswal sakaalu cimsan si caalu madamo goleedha taatu summiidha yoomittuu beekne walkomiif geenye maaloo 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 Basi wame warka fuune daawwattoota keenyaa kun qophii ODM'dha. Qophii ODM har'aa kana keessatti keessummaa talaman torarraa qabaa. Dooktar Hundaasaa Sheetee Hundee fi Dooktar Nagarii Guyyoon torarraa qabaa. Attam jirtu baga nooruu baga nagaan dhuftanii keessummoota ko. Baga nagaan jiraatti. Baga nagaan nu eegu. Egaa namni jireenya hawaasummaa, jireenya dinagdee, jireenya siyaasaa, jireenya kana keessa hawaasummaa irratti hayyuu tokko qabaa. Dooktar Nagarii Guyyoo dhimma sooshooloojii wal qabsiisee waan gama ispeeshaalaayizeeshinii isaati. Gama dinagdeetiin immoo Dooktar Hundaasaa Sheetee Hundeen qabaa. Waliin galatti garuu dhalli namaa jireenyi dhala namaa kana gidduu adeema. Mee ka'een hawaasummaarraa jalqaba Dooktar Nagarii Guyyoorraa. Dooktar mee jireenya hawaasummaa yookiin qaama jiruu dhala namaa keessaa hawaasummaa akkamittiin ibsita? Sooshooloojii kana waan soosaayitii kana akkamittiin ibsita? Mee terminoloojii masaarraa ka'eetii jiruumti dhala namaa hawaasummaan namni human being is a social animal waan jedhan tokkos jiru namni mee hawaasummaa keessa maaltu jira kan jedhu ittiin deebinaa akkamittiin ibsita waan hawaasummaa kana? Okay, Jaladon. Hawaasummaa jechuun hawaasa jechuuf hawaasummaa jechuun garaagara. Hawaasa jechuun namoota walitti dhufeenya qaban kan waliin dubbatan, kan waliin jiraatan, amantaa qabaatan, kan waliin dhaabbilee adda addaa qabaatan, caasaa kan qaban, lubbuu kan uumuu danda'an, jaan faamilii ta'ee jechaadha. Kan siyaasa hojjetu, aangoo kan wal irratti agarsiisan, kan wal barsiisan, kan fayyaa walii eegan, kan akka jiraataniif immoo hojjetanii dinagdeetiin wal qabsiisan, kan waa uumuu danda'an kana qabata hawaasa jechuun. Kuni hawaasa keessatti wantoota akka qaamni keenya qaama adda addaa qabnu physical body keenya irratti hawaasni caasaalee akka kanaa qaba. Kana keessatti egaa jalqabbiinsa nama lamarraa ka'a. Nam lamaan kuni uumamaan Waaqayyoo kan kenne dubartii yookiin dhiira isaan kanarraatiiti dhalli dubartiin bakka buutii yookiin dhiirri bakka bu'aa. Akka kanaatti soosaayitiin guddachaa yoo deemu bakka jireenya afaan ol qabatee haala jiruuf jireenya afaan ol qabatee kana keessatti hawaasa kan isa godhu. So takka walitti gurmaa, takka waliin wal lolaa kun hundumtuu amala hawaasaa keessatti jira. Amala baay'ee qaba.
Fayyaa ta'e Dooktar Hundaasaa mee dinagdeen amma addunyaa kana dinagdeetu oofee deemaa. Dinagdeen kun namas hobsiistii, namas guddistii, namas jiraachistii. Dinagdee qabdaaf mana keessa jiraattaa, dinagdee qabdaaf konkolaataa ooftaa. Dinagdeef jettee immoo hattuu taataa, dinagdeef jettee immoo nama ajjeesuu dandeessaa. Mee dinagdee kana akkamittiin ilaalta? Dinagdeen hariiroo inni dhala namaa wajjiniin, jiruu namaa wajjiniin qabu. Akkamittiin ibsita Dooktar? Mammaaksa Oromoo maal jedhaa namni garaa qabu gara hin qabu jedhu. Jechuun garaa isaa guuttachuu jedheetu gara jechuun argitee dhaabbii hin qabu jechaadha. Namni garaa qabu dhaabbee ejjetamaa tokko hin qabu, ejjetaawaa tokko hin qabu. Cichoomuu dadhabaa jechuudha. Garaa jaa qabuuf asiif achi raafama. Kanaaf waan hunduu waa'eedhuma hawaasaayyuu akka inni tuqetti egaa walitti qabatee jira. Bu'aa wajjin walitti hidhatee jira. Bu'aan immoo nama wajjin uumamtee namni doqna. Billaachiyyuu bineensis akkuma humna isaa dabaree wal nyaata. Qurxumminni guddaan qurxummii ishii xinnoo nyaata. Kun immoo bineeyyii immoo akkatti isaan quruphee kan qabatu waraabessi jira, leenci jira, waaqenni jira. Wanniin illee mataa ishii sharariitiin nama ishiitti kan ishiidha gadi nyaatti. Kan sharariitii nyaatu immoo hin jira. Dabareedhuma wal nyaata jechaadha. Egaa cheenii sana keessa jirra nutis. Garuu gaafa namni akkamitti sobduu ta'a, akkamitti gantuu ta'a, eessarraa jalqabaa, attamitti gara tokkotti luucca'ee gantummaa fi amala hattummaa fi amala sodaattummaa, amala abshaalummaa yoom jalqabee gaaf kam jalqaba kan jedhu suni baay'ee rakkisaadha. Maaliif inni kaan rakkoo keessatti jalqabaa? Inni kaan daa'imummaadhumaan hawwiidhumarraatti ka'eetumayyuu malaammaltummaa sana baraa. Kanaafuu amalli namaa akkatti gara tokkotti luucca'u eessaa jalqabee garamitti akka deemu jechuun egaa evolve godhee adapt gochuudhaaf yeroo fixaa. Adapt godhee immoo otoo hin godhin dura'uu transformationii baay'ee barbaachisaatti fakkaata. Fakkeenyaaf amma wanni kaasi dubartii Tolashimoo maal jedhanii miseensa wayilaffiitanii jettee nama baay'een kan ishii beeku. Keeniyaa kan turte Tasfaayee Urgee wajjiniin nama qabsiisuudha. Jira miti achiyyuu ijoollee kana basaastee nama qabsiisuu ijoollee Oromoo irrattiyyuu ijoollee silaa sabboonaa ta'anii amma wajjin qabaman Tasfaayee Urgee wajjin qabaman irrattiyyuu kan dubbii sana xaxxee ishiidhaa jedhu amma namooti ijoollee 8 innaa sana biyya ajjeesuuf jedhanii qabaman keessa. Kanaaf walumaa galatti dubartiin sun yoom jalqabdeetu yoom gara sanatti luucceffattee attamitti immoo transformid taatee gara basaastuutti seentee kan jedhu suni baay'ee nama rakkisa beekuudhaaf. Itti deebina. Gadi fageenyaan ilaalla. Haala itti basaasummaa keessa humni nama galchu maal akka ta'e yookaan immoo fakkeenyuma qabatamaa tokko seenaarraas kaanee waan qabatama har'a jiruu jireenya har'a Oromoon keessa jiru ilaalchinnellee waan tokko hin dubbanna. Keessumattuu gaamma yoo gara biyyaa keessatti erga tuqxee Dooktar sumattan deebi'aa. Biyya keessatti akkaataan itti nama bitan dinagdeedhaan kan namni bitamu. Dinagdeedhaaf jilbeenfata. Hubadhu ilaali waan namoota biyya alaa kana keessaa galame haalli itti waa arrange ta'ee eege ilaali. Kana cidhatti immoo akkaataan itti shira xaxa siyaasaa namoota gidduu adeemu jira. Akkaataan itti nama leenjisanii namatti ergan, akkaataa itti namaaf waa kennanii amma fakkeenyaaf yoo fudhattee ilaalte waggaa kunneen maal lamman darbe kana keessa yeroo warree paartii siyaasaa biyyaa kaafaa filannoodhaan naqan iddoo tokkotti immoo iddoo moo'e sanatti namicha bakka bu'ee dorgome sanaaf maallaquma laatu. Qabatamatti hin beekne dargaggeessa tokko qarshii 30,000 laatanii fi Dooktar Mararaa jalaa. Butatani. Kun egaa iddoo tokko lama sadii qofa miti. Iddoo baay'eetti ta'a. Erga dhumee galgala sanaa atumti kana nuu galagashi godhaa keenyatti nummoo kana siidhaan dinagdeera kan kana hojjetu. Sana keessa yoo deemne baay'ee nu jalaa bal'ataa fi gara dudduubaatti jiru yoo deemne garuu haala qabatama har'aa keessatti boftaawwan ta'an akkaataa itti shira namoota
jajjabootti kuffisan kana kanarraa kaastee tarii muuxannoowwan saboota biraallee akka itti ilaaltuu fi muuxannoowwan galmee seenaa keenya keessaallee duuba deemtee akka itti ibsitu yoo qabaatte tarii beekama tokkoof haala kana keessa waa basaastummaa waan bitamuu waan maallaqaaf garba ta'anii dhaqanii nama kennu fira gurgurachuu waan kana akkamittiin ilaaltaa? Waa'ee basaastummaa egaa kaani amma warra biyya guddate argitu ijoollee waa analytical ta'an high schoolidhaa kan fudhatantu jiru irra deemanii ilaalanii qabxii ilaalanii university irra deemanii ijoollee psychology faa baratan anthropology sociology warra baratan even warra seenaa baratan fudhanii lajjisanii gatii jiru gaarii kennanii sana booda dhaqeechi seennaan achi ba'uun akka hin danda'amne karaa baay'eetti xaxu mootummaa gante jedhu gantummaan immoo nama jeesisa jedhu inni uumanumaan dakaa kaasanii jira miti fudhatanii akkuma loltuu tokkotti leenjifatan hin jira dakumaa kaasanii kaan immoo dandeettii irratti arganii dhaqanii itti siqanii hoodidellee blackmail godhu amma kitaaban dur dubbise tokko yaadadha gurbaa Israa'el tokkotu wanniinsaa waan argee hunda yaadata photographic memory qaba. Gurbaan kuni amma fakkeenyaaf makiinaan 20-30 yoo siin darbe kalariisaa namicha oofuu bifa konkolaataa wanniisa taappellaasaa hunda ima yaadata amma bara dheeraadhaaf. So dandeettisaa kanannaa dhagahanii bira dhaqanii hojjaasii kenninaa jedhanii. Inni barsiisaa ture high school barsiisaa hin barbaadu. Ani kan gammachuun qabaa waanan hojjedhu nagaa jiruu kootti gammadaan jiraadha jedhe. Horii daddabalanii mana maaloo waanuma inni jaalatu hoobii isaa gaa dura fedhii isaa fa'aa kanarra deemanii dubartiitti erganii maal jedhanii ima dadhaban. Booddee iddoon hojjetu dhaqanii hojjaarraa ari'aa jedhanii hin ajajan. Hojjaarraa ariisisanii amma iddoo biraatti ennaan wanniisaa iyyannoo barreeffatee hin beeku egaa maaliif akka ari'ame hin beeku. Waa kaampaniin tokko hin hafne biyyarra deemee galfatee razumee kana galfatee hojjaa dhaqe. Dhumarratti jaruma biratti galee dhaqe. Otoo hin jaalatin jecha. Kabiraa dadhabbinni namaa cinaacha namaa dadhabbina namaa ilaala. Isaa haadha manaa fi jaalatu fakkeenyaaf namicha Rommel jedhan Jeneraal Rommel akkatti inni du'e naa dubbistu Hitler baay'ee san jaalanne baay'ee isa jibbaayyuu maaliifi namichitu baay'ee beekamaa ta'eetu armiin hin jaalata loltuun Jarman kun baay'ee isa jaalata gaggeessaa gaariidha akkuma Naapooliyoon kana jechaadha baay'ee jaalatamaa. Karaatti inni istiraatejii baasee itti deeme innaa hunda hin mo'atu. Kanaaf baay'ee wanni ture jaalatamaa ture loltuu biratti. Tole. Waan qaama dadhabinaan sitti dhufu jettee sanaa dooktar kun ittan dhufa dooktar achiin waan baay'eetu jira waan ta'eef qaama dadhabina keetiin sitti dhufuu sana keessa akkaataa itti dubartiitti erganii jette meeshaa kana gara duubaatti naa qabadhu sittan. Egaa Roomeelli kuni hanqabatama biyya keenyaattuu si deebisuun kun oolu fakkeenyota akkanaaf fudhatama. Kana sakandii tokkotti ni ibsa. Dooktar Guyyootti yeroon deebi'u tarii biyya keessaa yuunivarsiitii keessas barsiisaa turteetta haalatti namoonni sadarkaa piroomooshinii argatan guddina argatan wantoota adda addaa nama jala qabuudhaan namoota isin duukaa hojjetaa turan karaa qaxxaamuraatiin yeroo isaanitti iddoo gaarii ga'an simmana barumsaa keessatti barkeessan akka caalaa walii walakkaa hafixxaniyyuu malee namoonni karaa qaxxaamuraatiin jireenya isinii olii fagoo warri jiraatan wantoota akkasiitti qabatamatti waan ofii keetillee jireenya barattummaa jireenya ijoollummaa tikaatee keessa dabarsitee kun jedhee yaada. Mee haala gowwoomsaa biyya keenya keessa jiru keessumattuu gama siyaasaatiin wal qabsiisiitiin haala kamiin namni kiyyoo siyaasaa keessatti butamee seenee dirqama wanta itti waamame sanaaf garba ta'ee hojjechuu sanaa akkamitti akka inni ta'u mee waan beekturraa tarii muuxannoo qabdurraas waan dubbistirraas dooktar nuuf qooda. Well, amma yoon toopikii ta'uu badhee
namni maaliif nama basaasaa maarraa ka'aa isa jedhu kaasti natti fakkaata. Muuxannoon waan kanarrattis jirus wanta beeknurraa biyya sanarratti wanta ta'aa jirus kaasuu ni danda'a. Jalqaba wanti kun kan ka'u baay'ee hawaasarraa ka'a. Hawaasni tokko yeroo wal faana jiraatu hundi aangoo godhatu. Hundumtuu bakka bu'aa godhachuu barbaada. Manarraa yookaan hawaasni manarraa ka'a, maatiirraa ka'a. Maatiin immoo dubartiif dhiira qaba. Kanaaf abbaan manaa haadha manaa jedhee jira. Yeroo hundaa soosaayitiin akkatti ijaaramu caasaa qaba. Caasaan kun maal inni dhiirri akka olaanaa ta'etti dubartiin akka gadaantuu ta'etti dhiirri suni akka hoogganummaa fudhata. Garuu yeroo hundaa dubartiin abbaa manaaf akka yaadame sanatti akka inni yaadu sanatti yeroo hundaa guutu. Kanaaf power imbalaansii waan jiruuf konfliktiin ni uumama. Sanumarraa siyaasa keenya keessattis yeroo dhuftu akkuma kanaa jira. Idduma hawaasa keessatti namni hundumtuu hoogganaan ta'u namoota muraasa ta'a. Namoonni muraasni kun immoo namoota kan akka isaan jalatti bulan akka isaan jalatti oolan gochuuf namoota biraa fayyadamu. Namoota isaan jala jiran keessumaa dubartoota maaliif filatamu? Dr. Hundaasaan kaasee dubartiitti erganii maal ta'e? Dubartiin maaliif akka filatamtu yoo qorannoo gaggeessuu illee baadhe wantoota amala faana deemu. Uumamaan soosaayitiin paatriyaarkiyaal soosaayiitiidha. Dhiiraan doomineetta. Garuu dhiirri kun yeroo hunda ana caalaa'edha. Ana beekaadha. Kanaaf waan itti amanu hin jallisu. Dhaggeeffatus. Itti hima malee dhaggeeffatu. Dubartiin kanarratti kwaalitii tokko qaba. Kwaalitii dubartoonni qaban tokkoffaa nama kunuunsuu danda'u. Nama dhaggeeffachuu danda'u. Baay'ee dhaggeeffatu. Waan tokko immoo inda'um yoo kana waan hin dubbise tokkorraa maalidha? Why women are selected for spying jedhu tokko laalee. Moosaadii fi CIA'n dubartii maaliif fayyadamuu salphuutu ture. Maalidha? Anteenaa qabuudha. Naturally gifted kan ta'e uumamaan wanta tokko receive gochuu jedhanii amanu jarri sana. Garuu maa inni doominaansiin dhiiraa waan irra jiruuf dubartiin akka hin dubbanne waan godhuuf akka dhaggeeffattu godhee soosaayitiin kun shape godhe. Inni kun booda warri poolitikaa immoo kana beeku kwaalitii isa kana. Kwaalitii kana itti fayyadamanii dubartootaan itti fayyadamanii akka isaan dhaqanii namatti fayyadamu. Tokkoffaa naachuraalii dhiirri dubartiitti atiraaktii ta'a. Atiraaktii waan ta'uuf itti harkifama waan ta'eef yoo dubartiin kana godhi jettee odeeffannoo baay'ee laata. Dubartiin dhaggeeffachuu dandeessi. Kanaaf odeeffannoo kana ni dabarsiti. Fakkeenya tokko nan kaasu kan ijoollummaa kootti seenaa jaarsa guddaa tokko naannoo keenyarraa dhaga'ee tokko waa'ee Abishee Garbaan haala yeroo ammaa kana deemuu danda'a waan ta'eef. Abishee Garbaa mootii Horrooti jedhamee naannoo sanatti beekama waan ta'eef Oromoo baay'eetu beeka seenaa isaa. Abisheen garuu doominaantii waan ta'eef nama dhaggeeffatu. Gootummaas qaba waan ta'eef namas hin dhaggeeffatu, nama faanas hin ejjetu. Hin mari'atu. Waan gochuu barbaada ofiisaa godha. Haa ta'uutti ilaaleeti yaada wiikneesii isaa adda baafachuu waan dadhabeef ni anaan maalumatu na hanqataa jedheetti nama dagaa Horroo jedhamu tokko gaafa. Jennaanii maal ani laaffinni koo ani karuma fe'een goota cimina akkasiin qaba kanan godhe jedhee strengthii isaa hunda lafa kaa'ee jennaani dagaa Horroo kun ofiisaa direct itti immoo waan barbaanneef maal jedhee maaliif mana cidhaan dhaqxu waamicha namni na waamuun jiru waan ta'eef laaqeen si waamanii maaf dhufe namni siin jedhu hin jiru dhaqiyyee. Dursanii immoo warra durbaatti Abisheen hin dhufaa jedhanii himan. Durbeddee sirbaatti maal jetti qophooftee gaafa cidhaa waan ati jettu paablikii irratti meeseejii dabarsa beeka. Firiidhaatis waa nama arrabsuufis nama jajuufis. Ijoolleen durbaa maal jetti hawaaree jetti sirba hawaaree jedhamu tokko jira.
Awaaroo Abishee Juulii goota ofiin jettamee qophaa duulii jetti. Amma Abisheen kana laa hin beeku baay'ee. Immoo addunyaa kanaan harkasaa jedhatu. Abishee goota ofiidha. Abishee Juulii goota ofiin jettamee qophaa duulii jettee dubbe yeroo sirba sirbitu awaaroo jedhu. Wanni sana dhiisee nyaata isaa nyaateera kabajasaa hin bahe bakka ergaa isaa argateera. Erga baheetti namni kuni ergasii nama faana hojjechuu nama mari'achuu fudhate. That is the part where he lost. Irratti deebi'ee nama faana mari'anne. Hani kana duutti gama taklamaanota kan jedhamu kun gareensa achisitti dhufaa jira. Nama qadiidaa wannabee jedhamu immoo itti malaa jira. Therefore namichi kuni nama faana mari'attu goota ofiin jetta qophaa duulee namni akka dubbisi jira kana jedhanii warri namoonni ol naannataa jiran gaafa gorsutti kan dhaqee habashaa faana mari'achuutti. Ittiin du'a isaa ta'e because karaa dubartii dhufe dubbiin kun. Amaarriyyuu maal jetti seetelaa koo moota ifaramne. So haalan muuxannoo biyya sanaa keessatti fakkeenyaaf Prime Minister Itoophiyaa ammaa kanatti. Why he put his cabinet, most of them are female. Basaastummaa irratti wajjiniin hojjechaa waan turaniif. Inni basaastuu ture mataansa. Dubartoota baay'een isaanii immoo tokkoffaa nama dhaggeeffachuu danda'u. Lammaffaa dubartiin fakkaattee taphachuu dandeessi baay'ee role playing fakkaachuu danda'u fakkeessuu danda'u. Waan barbaadan hin qabu. Wanta barbaadan kana argachuuf tokkoffaa educationally achieve hin goone baay'eedha. Otuma educationally achieve godhanii akka gadi aantee ta'an society'n itti himaa waan guddateef isaan wayii jirutti fayyadamanii darbuu barbaadu. Haala biyya sana keessa kan ilaaltu mootummaa Ihaadig kan jedhamu kan deeggaru miseensonni baay'een walgahii baay'ee irratti kan agartu dubartoota. Kaabinee baay'ee keessattis kan agartu isaan. Kan isaan basaastummaaf itti fayyadamanii isaan. Ofiisii adda addaa keessattis kan agartu isaan. Wanta kana si faana sin haasa'u isaan sana faana haasa'u. Namni garuu warra dhiiraatti walitti aara malee warra dubartii maal akka isheen gootu namni dhaabatee ilaalu namoota baay'ee bilchaataa. Dubartummaas itti fayyadamu. Dhaggeeffatanis immoo odeeffannoo hin dabarsu. Looyaaliidha jechaadha. Kanaaf mootummaa sana keessatti ammallee keessumaa loltuu keessatti mana hojiitti biiroo poolitikaa adda addaatti itti fayyadamu. Miseensummaaf illee kan isaan rikruut godhan yeroo baay'ee dubartoota. Maaliif odeeffannoo dubartii hin dabarsiti. Hin dabarsitiif isaaniif. Yoo sodaachitanis daftee fudhatti. Dhiirri garuu hin didaa, hin lolaa, hin qabama waan keessa galuu danda'a. Kana jechuun dubartiin hundumti ishee yuunifoormii jechaa miti. Dubartoonni falmanii amma dhumaatti cichanii yaada isaanii jijjiirre. Even dhiirri haa sodaatu yoo dubartiin hin sodaanne iyyuu qaamni ishee lafa kaawwattee tochootu jirti baay'eedha isheenis. Garuu baay'inaan nama manipuleet gochuu waan danda'aniif, fakkeessuu waan danda'aniif, keessa isaanii itti fedha isaanii dhoksuu danda'u dubartoonni baay'ee. Dhiirri dhoksuu hin danda'u. Naachuraalii dhoksuu danda'u. Sappirees godha. Amma dubartiin tokko ajajamtee achii dhufnaan keessi ishee diduu danda'a. Nama kana faana dhaqii ciisitii odeessitii fidii jennaan hin ciistu wajjiniin dubartii. Garuu keessa isheetii naachuraalii namicha sana jaallachuu hin dandeessu ta'a. Suppressing ego. Maaliif pireesheriin irra jiru kana fudhachuu danda'a. Dhiirri garuu hin fudhatu. Akka koomitimentii biraa keessa gala. Kanaaf dubartiin karaa biraa immoo wanti tokko dubbisuu dandeessi. Naachuraali. Dubbisuu haala naannoo sana to'achuu. Kaan gochuu akka iskaanerii beektaa miti iskaan gochuu hin dandeessi. Inni kun mootummaa sana keessatti seriously itti fayyadamaniiru, ittiin successful ta'aniiru, maatii baay'ee diiganiiru, siyaasa diiganiiru, dhaabbilee siyaasaa baay'ee dadhabsiisaniiru. Good example Oppiidoo kanaan itti fayyadamu. A good example Oppiidoo kan isaan seriously manipulate godhanii itti fayyadaman. Maatii baay'een kan itti diigamu. Oromiyaa irratti yoo dhageessu Adaamaan maaliif center of conference isaanii ta'e? Because achitti waa baay'ee hedduu.
Kanaaf dubartootaan baay'ee fayyadamu. Mana hojii baay'eetti fayyadamu. Tole, Dooktar dubbii keellee gidduutti qabuu miti waan dubbannu asirratti hamma danda'ametti ifuma goonee dubbannu. Fakkeenyaaf maaliif Adaamaa filatu jettee irra jalaa darbuu hin qabdu turte. Waan Adaamaan walgayiidhaaf filatamuuf utuu nutti himtee, utuu saba keenyatti nu himtee, sabni keenya irraa of eeggataa. Nan beekaa dugda hin dhungatanii, hunda hin dubbatanii jedha. Mammaaksi keenyaa ta'es garuu miidiyaa amma maree koo keessatti miidiyaan ofii kootii qabu kana keessatti xiqqoo bilisa kan yaadu na dubbannee hamaarraa wal deebisuu hayyoota akka keessanii kan hin gargaaramuufanii qolarraa baastanii nutti himtu inni waan isin abdannuu fi sababa isin dubbattaniif immoo namni baay'een balaa baay'ee oola jennee waan abdannuufidha. Baay'ee ulfaatu sittan deebi'a Dooktar Nagaree Guyyoo. Dooktar Hundaasa sitti deebi'uun dura mee waa'ee dubartii ilaalchisee macaafa tokkorraan waasii dubbise. Macaafa kanaatis gaafii itti fayyadamtaa nu faarsuu baattullee hin jaallatta. Macaafa kana fakkeenyatti nutti dubbattaa. Dubartiin macaafa kana keessatti maal? Macaafa qulqulluu keessatti, kitaaba qulqulluu keessatti waa'ee Saamsooniin gaaf tokko situyyuu gaafiif deebii miidiyaa irratti waa'ee kanaa natti kaasteennaan erga natti kaasteen kitaabichuma isaa sii fide. Kanaafi mee afaan Oromoo isaarraa dubbisaa. Macaafa abboota firdii 16 ka'ee kan jiru maal jedhaa? Gaaf tokko Saamsoon gara mandara Gaazaa dhaqee dubartii ejjituu tokko argee gara isheetti ol galee warri Gaazaa Saamsoon mandara kana dhufeeraa jechuu dhaga'anii itti marsanii halkan guutuu karaa mandarichaa riphanii isa eeggachaa bulanii. Yommuu lafti bari'u isa hin ajjeefnaa jedhanii halkan guutuu homaa hin dubbanne asiifachis hin ilaalle hin sokoksine. Saamsoon garuu hamma halkan walakkaatti rafee kana booddee ka'ee michichila karaa mandarichaa lamaan qabee cufaasaa fi danqaraasaa wajjin buqqisee gatiittii isaarra kaatee roggee tulluu fuullee Kebroon jirutti ol hin baaseera. Cichaa fi manatti fuudhee maqajeelee jira namni Saamsoon jedhamu kun. Achii booda waatti ergan. Egaa warri Filisxeem kun qabachuu qabu waan ta'eef namittii kanaa akkas godhan gowwoomsuu qabu. Gowwoomsuudhaaf immoo dubartittii Daliilaa kana fayyadamuun isaanirra jiraataa afur ka'eetu iccita kana jedha. Ergasii booddee Saamsoon dubartii Daliilaa jedhamtu dachaa Soorek keessa jiraatu tokko hin jaallate. Gurguddoonni Filisxeemotaa warri humnaan mo'an gara dubartittii dhaqanii Saamsoon humna guddaa kana eessaa akka argatu nuyis maal goonee akka humna isa caallu attamitti hiinee akka gadi isa qabnu sossobii irraa nuu barii nuyis tokkoon keenya meetii 1,100 fi 100 mana malee siif hin kenninaa mana malee manni sin kennamaaf jedhan. Daliilaan yommuu Saamsooniin humna guddaa qabdu kana eessaa akka argattu attamittis hidhanii akka gadi si qabuun akka danda'amu adaraanatti mii jetteen Saamsoon deebisee fi ribuu haaraa hin goggogiin jiru torbaan yoo na hidhan nan dadhabaa akkuma nama isa biraas nan ta'aa jedhe. Yommus gurguddoonni Filisxeemotaa ribuu haaraa hin gogiin jiru torba isheettiin fidanii isheen immoo ittiin namicha iniitee yeroo sana namoonni kutaa mana ishee gar tokko keessa riphanii eeggatu turanii isheenis yaa Saamsoon Filisxeemonni dhufan jedhe. Inni immoo akkuma fo'aa jirbii yeroo ibiddaan dhiyaatu gargar yaa'utti ribuu sana hin kukkutee humni isaa eessaa akka dhufu garuu ammallee hin beekamneera. Gana argaa isteeppii qabaa ribuu isa duraatiin hin danda'amne ishees daaraa godheetu badee mana sanas baatee wannoo jedhee deemee seenaa kana qaba yoo yeroo arganneef jalaa yeroo ka'u hin gubu. Boodarratti garuu iccita jiru hunda baaseetti Muusaatiin jarris uftee qabattee jarris daakuu daaksiftee jarris itti taphattee waan sanatu jira. Hin dubbifna darbinee waan barbaachisa ta'e. Egaa mee haala qabatama haala itti iccita keessumaa basaasummaadhaan gaafa wal qabatanii waa humna inni qabu sana harkaa baafachuudhaaf Daliilaa sanatti dantaa kaa'an mana malee maallaqa hamma nama ga'u tokko keenyatu sii kennaan
dubartiin daldalaa jedhamtu kun bara jireenya ishee guutuuf dinagdeef yaaddooftu jechuudha. Ati ogeessa dinagdeeti. Dinagdeen immoo amma kana sammuu namaa qaba. Mee haala iccita qabachuuf, iccita baasuu, iccita himuu wal qabsiisiitii haala itti qaama dadhabina sila jettuun wal qabsiisiitii muuxannoo qabdu fi gorsa yoo jiraate nutti himi Dr. Hundaasa. Amma maani dogoggoruun kan nurra hin jiraanne. Dubartiin hundi kana gootii yookiin dhiirri immoo hin basaasu. Akka hin jenne basaastu baay'een dhiira. Gantuun baay'een dhiira nadheen caala. Amma akka kan keenyaatti jechuu kooti. Amma tooni isinitti wanni isin argisiisee footoowwan amma basaastota ani qabu. Toon isin argisiisee kun basaastota. Dhiira hundi isaanii. Amma jarootiin kun nama baay'ee kan qabsiisan. Kan ammoo Girmaa Xurunatti dabaltee Ashannaa fi Gurbaa jedhanitti dabaltee ijoollee amma Minisootaatti leenjifamanii dhufan dabaltee olaalteedha baay'een isaanii dhiira. Garuu inni amma Dr. Guyyoon kaase waa'ee dubartii dhuguma dandeettiin dubartii sana qofa miti. Wanti xiqqoo diiteelii xixiqqoo arguu danda'u uumaadhaan. Dhiirri wannidha ilaala. Gurraachaa fadii argina malee diiteelii sana hin arginu. Amma aartii yoo argitu, mana dizaayinii yoo argitu, keessaa home decor mana keessa waan ta'u fashion design kana yookiin dubartiidha yookiin immoo warra gee ta'an. Geeni wal faana'u nama lamaaf keessaa qaba. Dhiiras qaba, dubartiis qaba natti fakkaata. Kanaaf caala baay'ee wannidha. Garuu wanti dhugaan jiru dubartiin warri Raashaa maal jedhu seeti. Mammaaksi isaanii sila jenshina yiyyoo slaabasti jedhu. Maal jechuudha humni dubartii dadhabbina ishiitiyya. Lallaafanii ennaasitti dhufan hin mararfatta akka dubartii. Akka daa'imaa mararfatta. Amma mucaa kee waggaa tokkoo sana of kennitallee malee namni tokko si biratti wanni akka hubu hin gootu daa'ima xiqqoo. Si mararti. Dubartiinis immoo cinaa kee ijaa taateef dadhabbina isaa ijaa argisiisaniif gara mararfannootti deemtaa jechaadha. Akkuma inni Dr. Guyyoon immoo tuttuqee diiteelii arguu jira miti immoo aadaa fi wanni sosaayitiin dhiibbaan sosaayitiin irra kaa'e sana keessa ba'uudha. Abbaa hirrummaa dhiiraa keessa ba'uudhaan gamnummaadhaan jala darbanii waan barbaadan sana gochuudhaaf baay'ee gamna. Dandeettis hin qabu. Wal faana'u immoo wanni dhuma jira miti. Isaanumtuu otoo inni hin jedhini atumtuuf makeetiitti harkifamta. Kun immoo isa waa'ee Adaamaa inni kaaseera. Magneetik wanniitu jira dhiiraaf dubartii jidduu. Akka aadaatti immoo keessaa biyya keenyatti amma intarteeymentiin maa'inni tokko dhugaatiidha, tokko dubartiidha, maa'inni kan biraa sirba miti sadii waan sadiitiin iyyuu gammada namni biyya keenya. Sana ala maaltu jira? Mee atumtuu yaadi katamaan naa dhaqxe maal godha namni? Dargaggummaadhaa kaasee wanni jennaan manuma bunaa seenaa kanuma hojjetaa. Adaamaan immoo kanaan beekamaadha. Adaamaa fi Bishooftuu nu dabalatee jechuudha. Magaalli hundumtuu kana. Kanaafuu Oromoon dubartii Amaaraa fuudhee iddoo hundatti amma ijoolleen diqaalaa nu rakkisu. Maalii mana bunaatti dubartii Amaaraatu qaxaramaa Oromoon safuu qabdiin dhokatti. Diqaalaan Amaaraa Dooktar. Wal makaa sana maal jennaarree? Isaantu hamaadha. Amma ijoolleen nu rakkisan Finfinnee kun eenyuun aggaa fa'i nagartu obboleessa koo abbaan Oromoodhaa haa ta'ama. Warra makaa ta'antu rakkoo qaba. Waan sanaan galu hubannoo dhabinarraayyuu akkana ta'u natti fakkaata. Hundaafuu wanni ani kakaasaa jiru maanni gaafa dhaqxee ati abbaa warraa taate fakkeenyaaf haadha warraa ofii wanni fudhachuu ani jagna, ani goota, ani cimaadha, ani beekaadha. Daa'ima koo kanaa fi haadha manaa koo qawwee koo sanatti namni darbinaan nan du'a amma jedhuutti deemaa jechaadha dhiirri. Kanaaf egaa dubartiin tokko dadhabbina ofii dadhabaa fakkaatte yoo si malee maalan qaba yoo jettee kokkolfitee lallaaftee sitti siqte baay'ee si naalfachuu dandeessi dhiira isa jaba baasee sitti deemu caala jechaadha. Mammaakni baay'een kan jiru damma wanni hadhaarra dammaaniyyuu bookee qabuufaa jedhu miti. So lallaafaniitu mimmi'aanis itti siqu. Kanaaf yeroo baay'ee addunyaan kan dubartiitti qarqaramu. Kanaaf egaa amma warra dubartoota keenya keessaa akka Zubaayidaa Muhammad nama baay'ee kan qabsiifte ammallee nagaan kan jiraattu
kan akka harakaa mucaa jedhamtu ijoollee bahaati. Dhiira keessaa akka Girmaa Xurunefaa akka Gurbaa Ashannaafi jedhamu ijoollee gara Gudar kana. Baay'ee jiru dubartoonni amma ishiin tola ishiin jedhu faa kanaan dura even koloneel Abiy ajjeesisuudha warra harka keessaa qabanii tokko turte achi immoo laali gamnummaa ishii yennaa nama immoo qabsiiftu wanni ejentii double triple ejentii taateetu hojjette jechaadha. Ijoollee Oromoo sabboonaa ta'an maqaatti dhooftee otoo ati achi jiraatte yookiin guyyoon achi jiraate isa fayyee wajjin hojjette jettee immoo deebistee argite dhakaa tokkoon wanni bullaallaa yookiin simbira 3-4 ajjeesu jechuudha waan ishiin hojjette. Kanaaf walumaa galatti waa jedhuudhaan. Ne jedhe. Kaalcharii poolitikaa biyya sanaa keessa kan TPLF TPLF EPRDF yeroo bosona turanii namoota dubartii faana akka isaan wal quunnamtiin godhan. Teksasii isaanii tokko keessaayyuu tokko namni dubartii faana taa'u icciitii baay'ee baasa. Garaa hin laaffisa. Dubartii naachuraali uumamumaaniyyuu nama faana waa baay'ee dabarsite icciitiin odeessan waan beekanii fi yeroo qabsoo isaanii irra turanii dubartii faana kominikeeshiniin qaban yoo baadoo 6 isa tokko dhageessanitu ta'a kaalcharii TPLF keessa. Jarri sun yeroo bosona turanitti namni dubartii faana wal quunname yookiin dubartiin dhiira faana qabsooftuun yoo wal quunnamte hin ajjeefamu. Baadoo 6tiin qabamanii hidhamu hin adabamu. The reason is icciitiitu ba'a. Namni nama loluu poolitiksii kana keessatti hin ba'a. Jarri kun garuu akka biyya galaniin the first game biyya akka seenanii wanti isaan hojjetan tokko jira. Saayikooloojii uummataa, saayikooloojii qabsoo loltuu isaanii Finfinnee akka seenanii jalqaba waan isaan godhan abbaan aangoo ta'e maalis ta'e aangoon argate isaan waan ta'eef mo'anii dhufanii waan jedhanii amananiif dubartii Finfinnee keessa hoteela jirtu hunda ishee humnaan qabachaa ture. Baay'een isaanii HIVtiin dhuman warri TPLF. Because alatti access gochuu hin danda'an turan. Inni dhorkaa ture. Erga mo'anii dhufanii garuu Finfinnee keessatti Finfinnee duwwaagaa magaalaa jiran keessatti Dooktar akkuma kaase dubartoota mana bunaa jira. Dubartoonni mana bunaa jiran kun dubartoota Habashaa fi isaaniiti. Isaan kana irrumatti wal gahanii booda gaafa laalan namichi sun Abshaala Prime Ministeriin du'e sun Mallas Zeenaawii. Ilaale namni naachuraalii gara dubartiitti atiraaktii ta'uu danda'a. Kanaaf warra dubartii barbaadanii dubartii jala kaanii information rabu. Karaa biraa immoo dhiira akka Prime Ministerii ta'es akka Pirezidaantii Oromiyaa lammaafaa. Warra ikonomikaalii puur ta'e nama biratti jibbamu tuffatamu. Waan jireenyi faa darbuu fi didee warra akkasii dhama'ee dadhabee wanti itti duudee dhagahama hin qabne kana rukuruut godhan. Dubartii duwwaa miti wanti kun. Kanaaf assumptioniin kun kan inni ka'u maaliif dhiirri yeroo hunda doominaantii waan ta'eef dubartii wiik waan taateef dubartiin basaastuudha kan jedhuuf ta'uu qabu. Dhiirris jira. Like Prime Ministerichi kan inni dubartii filatuuf isaan faana hojjechaa ture. Pirezidaantiin Oromiyaa kunis kan inni kaabineetaa isaa keessa yoo ilaalte baay'een isaanii dubartoota. Maaliif hojiin hojjechaa turan? Maaliif yeroon kun stabilized ta'ee militarii irraa gara mooneerra ta'etti waan ce'aniif namoota aangoorra jiran kan ittiin basaasuu danda'an, kan ittiin qabachuu danda'an, kan ittiin goomsuu danda'an, kan ittiin odeeffannaa irraa argachuu danda'an, attitude isaanii ittiin baruu danda'anii namoota akkasitti erguuti. Namoonni kun immoo leenjii adda addaa fakkeenyaaf Adaama sii kaasan. Adaama maaliif filatu? Hawaasa maaliif filatu? Tokkoffaa dubartoonni kunis isaanis durgoo argatu. Inkaamiin jira jechaadha. Lammaffaa hoteelonni baay'een waan jiraniif achitti hojiin rikreet godhu. Maatiirraa fagaatu. Yoo abbaa manaa qabdate abbaa manaarraa fagaatti. Out of sight ta'uu jechaadha. Yoo niitii qabate innis niitii isaarraa fagaata. So out of sight ta'u. Access nobody is controlling them. Achitti siyaasa baay'eetu hojjetama. Bahar Daaritti hojjetama, Hawaasaatti hojjetama, Dirree Dawaatti hojjetama. Finfinnee irratti garuu yoo ta'anii yaaballi hin jiru.
durgoo argatu. Kanaan jara kana durgoo argachiisu lammaffaa siyaasatti immoo sadaffaa hin doorsisu. Yoo kana goote malee kana sin godhe namni immoo biyya sanaa dhuguma dhiiras taanaan dubartiis taanaan ikoonomiin murteessa. Qabeenya hin qabu taanaan hojiirraa bahee taanaan namni tokko jiraachuu hin danda'u. Alternative means of income kan jedhamu hin jiru waan ta'eef hojiirra jira taanaan hojii sana maintain gochuu barbaada. Sanatti fayyadamu. Lammaffaa OSA organizationii jedhamu tokkotu. Organization for Social Service for AIDS kan jedhamu tokkotu ture. OSSA. Isaan keessatti yeroo tokko waan hojjetame tokkoon. Isaan keessatti dubartoota baay'ee isaanii HIV patient jedhanii career jedhanii kan galmaa'e dubartii Tigireeti. Jarri kun loltuu turan baay'een isaanii. Trainingi fudhatanii OSA sanatti memberii ta'anii OSAan sun gargaara. Garuu eessatti ramadamanii Oromiyaa irratti ramadaman baay'een isaanii. Oromiyaa irratti ramadamanii waa lama hojjetu. Tokko HIV namoota opiidoos ta'an sabboonaas ta'anii jiraachuu danda'u. Oromoo waan ta'eef or nama sabboonaa ta'e faana kondomii malee na faana raftaa'e dubartoonni. Malkii qabu dhiirri naachuraalitti atiraaktir ta'a. Hoteelotatti qaxaramanii gimbiifaatti argeera parsanaalii naqamteefaatti argeera. Hoteelota adda addaa keessa jiru. Jarri kun ofiishaalii jara kanatu rukuruutu achitti isaan ramadu. Yeroo ramadan opiidoon baay'een isaanii warri gara duraa baay'een isaanii du'anii. Naannoo keessanitti yoo ijoollee gaggaafatte du'aniiru. HIVtiin du'an baay'een isaanii. Ijoollee kana jala kaa'anii odeeffannoo irraa guuran lammaffaa namichicha hin balleessa. Siyaasa. Dhumarratti isa isaanirraa baran opiidoon immoo amma fayyadamuu danda'u. Uummanni keenya kana beekee irraa of eeggachuu qaba. Waa jedhula dhiifama namni egaa duratti waa'ee dinagdee kaafteetta. Anticipationiin is everything. Anticipation ennaan jedhu maalan argadha uumaa keenya keessayyuu numayyuu kan direct godhu anticipationiidha. Fedhiin suni ennaa irratti qabbanooftu jira ama beeloftee ennaa baay'ee beeloftu midhaan nyaachuu anticipate gootaa miti. It's so biological. Yoommoo wanni sexuality soo ta'e anticipationiitu jira. Anticipationiin sun otoo jiraachuu baate amma ijaa jiraatee fi amma dhaqxee satisfied taatutti fedhii sana guuttachuudhaaf hin tattaafattachaa. It's so biological. Isatu drive godha. Fedhii namaatu jiruuyyuu sochoosa. Jiruudhumayyuu lubbuun namaa wachuma keessaa baati jechuu dandeessa. Waan xiqqaa miti. So wanta ati hawwitu tokko biologically amma ta'etti lakkaan hin hawwu jechuu hin dandeessu. Amma fakkeenyaaf nyaacha baay'ee beeloftee karaa mana hoteela tokko darbita yoo ta'e fooliin illee yoo sitti dhufe fooliin midhaanii sun yoo sitti dhufe baay'ee anticipate goota karaa argattu barbaadda. Mana sana hin jigsamoo nan hatamoo dhaqeen hojjedhamoo nan kadhadhamoo jira miti falattiin argattu sana barbaadda jechaadha wanni ittiin anticipationii sana ittiin guuttattu. But the good news anticipationiin wanni permanentii miti. Hin dhaamtiin dhufti jechuun ammuma midhaan nyaattu hin qabbanooftaa satisfied taataa takka turte immoo innaa sana nama midhaan amma nyaattee booda waan nyaatte sana booda hin barbaaddu otoo gatteeyyuu masitti fakkaata. Balaanni qaqqabsiisoo Dooktar ammaa. Naagale koo ittan sii dhufa. So anticipation suni it drives your attitude. Waan sana argachuudhaaf amma dhiirri egaa dubartii bareeddu yookiin dargaggeettii tokko innaa argu hawaasaa keessa inni immoo ufumaafuu yoo dargaggeessa ta'e fedhiin sun isuma keessa jira. Amma maaliif keessatti uumame jechuu hin dandeenyu hundumtu keenya akkasuma sadarkaan keessa darbinee irruma jirra. Garuu maaltuyyuu waan sana namatti dhufu balaa namatti dhufu sana akkamitti ofirraa dhoowwina kan jedhu guddaan maanni core principle ati ittiin baate tokko let's say adamma qabsaa tokko yoo taate bosona jirta yoo taate yoo maroon jirta yoo taate dubara hoositti ergan principaliin ati ittiin baate sun
si daangessuutu irra jira jechaadha. Waan natti erga nama ati wajjin hin turre bosona keessa si wajjin hin turre haaraan hoositti dhufe amma feete qulqulluudhayyuu jettee namni kun nan beekayyuu yoo jette core principaliin sun si dhoowwutu irra jiraata jechaadha. Isan nama tuqaa ture argitee armii keessatti bosona keessatti kun dhoowwaadha jedhee dhaqee seerri sun hidda galmaa'ee booda amma feete humna qabaadhu ati amma feete waan abbaa barbaadde hajajii principalii sana cabsuun sirra hin jiru jechaadha. Namni ciccimaan tokko amma wanni fudhadhu Fidel Castroon wanni isaa qabsoo isaa faayinaansii gochuudhaaf baankii saamee ture. Baankii saamee qabamee waggaa 8 hidhamee bahe. Dubartis wajjin turtee dhiirris hin ture. Bahee waan ittiin qabsoo sana faayinaansii godhu innaa barbaadu dubartii soorettii tokko immoo akka hiriyaatti qabate. Dubartiin sun haadha manaa jeneraalii biyya sana ajajuu ture warra koloniyaal Cuubaa sana. Ishiirraa horii sin fudhataa odeeffannoo sin fudhataa ture. Argitee? So he reversed it. Isa dhiirri dubartiin dhiirarraa nyaattu yookiin oduurraa funaantu garagalchitee ishirraa'uu ishittuu qarqaramuu dandeessaa jechaadha. Garuu kan akka gaa'ibsiin godhu pirinsipilii keessana kaayyoo keessana jechaadha. Kanaaf namni kaayyoo isaa sana hubatu amma feete haa bareeddu amma feete anticipationiin sun si haa harkisu fedhiin sun si haa harkisu wanniin kee kaayyoon kee sun qixxeedhuma nama kaanii yoo dhoowwita ta'e wanni jechuun sirra hin jiraatu. Amma gara quraana amma duratti nu dubbisaa turte kitaaba nu dubbisaa turte irratti argitu quraaniin hin dhoowwa otoon fuudhiin dubartii wanni hin tuqin siin jedha. Gaafa sana booda arfan tokko fudhadhu siin jedha. Maanni waan sun maal godha anticipationii baay'ee uuma. Si beelessuu jechuudha. Ijaa kanaafi fuula kee dhoksi rifeensa kee dhoksi gaafa jedha wal faana anticipationiin dhiiraa ittuu hin baay'ata. Maal fakkaatti laata jedhaa hin hawwaa uffata keessatti dhokatteetti anama nama dhokate naa wayyeessa qullaa deemuu manna dubartoonni. Haa ta'u erga quraana kootti na deebiste yotuu dubbattu quraana koo keessatti tokkuma fuudheedha. Afur miti waan akkas jirutu jira. Amma dubbii kana gadi jabeessinee dubbachuu waan nutti jiruuf waan qabsoo keessa sabni keenya qabsoo keessa waan jiruufi tooftaan immoo gorsi immoo qajeelfamni immoo namoota barattanirraa namoota hayyoota keenya keessumattuu ala kanatti miidiyaa bilisaatti gargaaramuu dandeessanirraa waan dhaga'uu qabnaafanii balaan itti adeemaa jiru balaa kaleessaarraa kaan akka sila dooktar Nagarii Guyyoo jedhu kana balaan kaleessaa sun isaarraa keessatti waa fidee nu barsiisuu danda'u ture jira. Fakkeenyaaf dhuma sila ka'ee dubbisee dhaabe keessaa yoonni xinnuma dubbisee daliilaan yommuu Siimsoon dhoksaa garaa isaatii hundumaa akka isheetti himeewwattee gurguddoota Filisxeemotaatti ergitee namichi dhoksaa garaa isaatii hundumaa anatti himeera. Kanaaf amma kana kottaa jettee waamte. Kanaaf gurguddoonni Filisxeemotaa horii ishee abdachiisanii turan harkatti qabatanii gara isheen dhufan. Isheen immoo jilba ishee irraffifte nama tokko waammattee daabee mataa Siimsoon torbanuurraa inaachiftee akkasitti isheen gadi isa qabuu jalqabdee innis humna hin dhabeera. Yeroo sanatti daliilaan yaa Siimsoon Filisxeemonni sitti dhufanii jetteen inni garuu hirribaa dammaqee Waaqayyo akka isaarraa galagale utuu hin beekin akkuma koo kanaan duraa ofirraa darbadheen gadi baa jedhee yaadee yommus Filisxeemonni Siimsoon qabanii ija isaa keessaa baasanii gara Gaazaatti gadi geessanii achitti funcaa sibiila diimaatiin isa hidhanii mana hidhaa sana keessatti daakuu isa hin daaksisu turanii jedha. Argitee amma garbummaa amma kun iccita himuudhaa hamma garbummaatti hamma iji keessaa bahutti isheen immoo waadaa ishee argatte waan gooteef gatii ishee argatteetti wanti waadaa galameef sun qabatanii dhaqaniiru hinaallee fudhatteetti. Inni garuu kiyyoo sana keessa galeera du'a sana keessa galeera iji keessaa bahennaa waa arguu hin danda'u. Kaayyoo ati sila jette sana isattiin gaa'ee ta'u sana arguu hin danda'u. Gaafa fedhii irratti lafa dha'ee namni pirinsipilii sana dubbisuu hin danda'u. Iji isaa keessaa baheera. Mul'anni isaa keessaa baheera. Akka itti qabsoon kan inni gurguramu. Kan obbiyoo immoo amma dooktar Nagariin baay'ee gadi fageenyaan nutti himi. Fakkeenyaaf namoota paartii siyaasaa keessatti olaantummaan dorgomaa turan akkaataa isaanitti dhiiratti erganii yookaan immoo fuudhanii mana hidhaatti erga gashanii booda wanta hin taane akka isaanitti irratti raawwachiisanii
erga qolee cabsanii booda gadi ba'uu dadhabdi gadi baatee waan falmannaa sana dadhabdi ishuma irratti dubartii irratti iyyuu akka kana hin hojjetu. Karaa kan biraa immoo poolisootumti gosaa wanta biraa keessa laaqan immoo mandara keessa deemanii dubartoota Oromoo akka taane yeroo isaan godhan keessumattuu reeffamma namni kan gargaaraa kan jiru kan gara lixaa kanaati poolisoonni sadii mana tokko keessatti hidhanii akkaataa itti taphatanii mana yaalaa achi keessaallee amma dadhabutti wanti kun qabatama har'aa nama dhukkuba kanaa wajjin jiraataa jirutu jira. Kunillee jira. Qixa biraatiin immoo gara lamaanitti kan hojjetan jiru. Fakkeenyaaf waanuma ammaa daawwattoonni keenya kun taajjabuu danda'an naannoo isaaniitti yeroo ammaa kana sodaan biyya sana keessatti sodaan guddaan abaa'oo fi waboodha. Abaa'oo yoo miti hooggansa isaa yoo miti hooggansi isaan bira jira. Finfinnee jira yoo barbaadan ganama dhaqanii fuudhanii mana hidhaatti galchuu danda'u akka koloneel gammachuu mana hidhaatti darbatan kan. Rakkoon qabu yoo jaaldaawudiin barbaadanis dhaqanii morma qabanii hidhaatti darbachuu danda'u salphaadha waa'ee hooggantoota Finfinnee jiran mana hidhaatti naqu. Inni guddaan sabnis kan duukaa maraatu, sabnis kan boo'uuf waboodha waraana bilisummaa Oromooti. Kanaaf immoo akka icciinni mana keessaa ba'utti karaa adda addaatiin neetwoorkii tokko nu ga'utti dubartoonni leenjifamaniiru karaa OPDO sekuritiin isaanii leenjisee keessumattuu akka torban kanaatti kan beekamu dubartii 8. Warri kaan gara Jibuutiitti gara qarqaraatti iyyuu yoo karaa danda'ameen akka naannoo ollaa sanatti wantoota eegamu tokkotu jira. Warra kaan immoo bosonatti erguu keessatti immoo waan qabatamaa tokko sitti meeshaa bitanii itti kennuun jira. Ilaa waboon maal barbaada? Biddeen caalaa waan ittiin waraanu barbaada. Yoo jennee isa bitanii itti kennanii qaamni siyaasaa kuni dubartoonni kun qabatanii fudhanii bosona akka deeman. Bosona deemanii akka waboo argan. Waboo arganii moccite jiran hundi iddoo sanaa fidanii immoo akka haaraatti amma achi biraa gaafa dhufan gaafa waboo biraa dhufan dhaqee iddoo akkasiitti magaalaa dhaabbinee dhufnaa waan akkasii jedhamee dubbatama gaafa dhaqamu immoo sana gaafa deebi'amu immoo gabaasni immoo mootummaadhaan. Kana keessa lafa waboon jiru lafa eenyu jiru ilaalaale lafa qawwee loltoota isaaniitiin bakka ga'uu hin dandeenye basaastuu leenjifatan kanaan ga'uu danda'u. Kanaan wal qabsiistee tarii Dr. Nagari maal gorsuu dandeessa? Jireenya barattummaa keessumattuu naannoo yuunivarsiitii Finfinnee sana irratti barattanitti wanta cimaatu jira. Wanta baay'ee gadi fuutanii mari'attu, wanta baay'ee beektu. Haala ittiin namni salphaadhumatti biyyoo nyaachuu danda'u, kufuu danda'u, cabuu danda'u tokkotu jira. Maal gorsita ta'iiwwan akkanaa kun yeroo isaan raawwataman yoo raawwatamaniiru ta'e raawwatamaniiru yoo ta'a raawwatamuuf immoo jiru ta'a. Hin hafani kun muuxannoo kaleessaarraa mee maal gorsita kanarraa kaatee dooktar? Galatoomiyaan baay'ee waan kana ani gadi fageenyaan qorannoolee gaggeessine garuu muuxannoo dhumarraa isuma dubbisneerraa wanta lafarratti ta'aa jirurraa waan hin argeerratti naasa'a. Fakkeenyaaf Addis Ababa University jechuun University feudalaati. The only feudal state in the country jechaa turre. Maaliifi mana Habashaati gaafa wal gaafannu maal jenna? Mirga kee yoo gaafattu maal siin jenna namni tokko. Mana Ormi ijaarrate keessatti akkamitti mirga kee gaafatta siin jedhu. Maaliifi ana Habashaati. Ta'us achi keessatti siyaasa baay'eetu jira. Kana keessatti siyaasa hojjetaman keessaa tokkoffaa barattoonni daree keessatti non-graduating student maalet forever student kan jedhamu daree jira. Barana koorsii kana FE fidaa koorsii beekaa FE fidu daree marra naanna'u takka first year jiru takka fourth year jiru barsiisaa basaasuu barbaadan koorsii isaa olii gad deemanii fudhatu. Kanaaf namni wanta godhu hundumaa yeroo hunda wiskee akeekannaa ittiin gochuu qaba. Lammaffaa Itoophiyaan Oromoon jaallattu. Oromoon jaallateeti Itoophiyaa. Amma naan sarpiraayiz kan na gochaa jiru tokko Oromoon maaliif akka inni Itoophiyaatti akka Amaaraa rarra'u naan galle iyyoo kana. After about 2018 September 2018 October booda Oromoonni baay'ee iyyuu miti warri ololuu danda'an miidiyaa qabatanii hubachuu danda'an maaliif Itoophiyaatti akka Habashaa akka iyyan naan galle. Because Itoophiyaan isaaniin barbaaddu. Isaanii Itoophiyaatiin otoo tokko goone
otoo warqee irraa dhangalaasan Itoophiyaan isaanii barbaadu. Itoophiyaan immoo hafuura Amaaraan ijaaramu. Hafuura Amaaraan haa ijaaramtu siistemii biyya sanaa keessatti poolisiin bahu, imaamanni bahu, intarastii jara sanaa giddu galeessa godhatee baha. Haa ta'u malee aangoo kan qabaachaa ture jara Tigiroota sanaati. Jarri Tigiroota namoota maayinooritii waan ta'aniif sodaa waan qabaniif maal fayyadamanii namoota akka basaastummaatiin qacaranii faayidaatiin qabanii namatti ergaa turan. Namoonni uf beekani faana naasa'a. Haasaa tokkoon si kaasa. Gurbaa tokkotu yeroo nuti fireeshii dhufnee waanuma nutti dhagahame haasoo jennaan Addis Ababa Yuunivarsiitii keessatti. Jeneraal Taaddasaa Birruutu waa'ee Oromootti nutti hima. Oromoof Amaara. Akkamitti akka icciitii eeggachuu qabnu nutti hima. Nu gorsa siinerii keenya waan ta'eef. Gurbaan kun hin beekamaadha. Afaan Diimuutti akka jedhamee barreessan mallee yeroo baay'ee nan arga. Nu walitti nu qabeetu nutti hima. Taaddasaa Birruutu kadhattuun tokko dhufeetii fayyaa qabeessa homaa rakkoon qabuuti. Hin kadhatennaani qarshinan sii kenna. Dhagaa kana asii fuutee achi geessi taa'ii jedhee itti meedhe. Dheet fuudhee achi geesse. Qarshii tokko kenneef. Qarshiin tokko yeroo sana birrii guddaadha. Achiiti yoommoo achi geessite kana yoo fiddee as iddeen dhaabadhu kana fiddee immoo ambiraansii dabalaa jedhe. Tokko kenneef jedhe. Jennaan yeroo achas deebisu tokko kenneef. Lama ta'ee jedhe. Isa booda maal bartee jedhe. Dura maaliif kadhattannaan itti himuu dideera namichi. Naani gaafa achas deebisee lammaffaa kenneefitti maal barte kanarraa hojjedhee argachuu kan bareede. Taaddasaa Birruu kan inni jedhe egaa Oromoo har'aan fayyada nan yaada kanaaf maal jedha ati sayyaddu. Oromoon otoo gaafatte maaliif hin jettu na hojiin dhabee maalidhaa yoo shakkachuu danda'a. Habashaan garuu hin himtu kana makaraa meeqaan hin kenne namicha kana keessaa hojjetee akka argachuu danda'u baasise. Kanaaf Oromoon qaruuraa adiidha. Waanuma itti naqxe kalarii adda addaa alaan agartaa. Habashaan garuu okkotee gurraattiidha. Yoo mataan seente malee waan keessa jiru hin beektu. Oromoon har'a okkotee gurraattii ta'uu qaba. Inni lolus, inni lolamus, inni naaf lolaa jira jedhamu kana Oromoon kaayyoo isaa qabatee okkotee gurraattii icciitii qabachuu Oromoon amma walitti odeessutti jarjara. Jarjaruu hin qabu. Waan galma gahe hin qabu. Namoonni baay'een nan arga miidiyaa kanarratti yoo bahani bosonuma kanaan dura keessa taa'anii lolaa turan. Otoo bilisoomin bosona akkasitti lolaa turre jedhanii yeroo haasan nan qaanaan. Because hin baane bosonni sun ammayyuu faayidaa irra jira. Himamuu hin qabu diinni baay'ee. Istiraatejii namoota haasa'uun hin barbaachisu. Because wanti istiraatejii warra kanaan dura Raashiyaa maalitti wal mo'aa yoo har'a haasofta ta'e is already public information. Kanaaf isa non-public information strategy ammatti jiramu lolli itti jiramu haal ta'u moof waan ta'eef odeeffannoo qabachuu wantoota karaa adda addaa faayidaatiin qabatanii mala kana uuman Oromoo cabsuuf wanti hin taane hin jiru biyya sanarratti sabni xinnoonis sabni guddaas kan jedhamullee yoo jiraachuu baate Oromootti kan hin malle hin jiru kan hin tuffannes hin jiru Oromoon ofirratti beeke of eeggachuu haasaa of qusachuu yoo haasa'e koodiitiin Oromoo mayyuu amanuu hin qabu. Maaliif Oromoon rakkataanis jira. Rakkinaaf jedhee kan saba isaa gurguru jira. Wallaalummaanis jira. Wallaalummaaf jedhees kan gurguru jira. Tokko tokko immoo jiraachuuf dirqisiisanis ta'uu danda'a. Because there is a condition namatti kaastee ammaniif odeeffannoo sana hin qabu. Garuu ijoollee bosonatti erganii akkas godhanii dirqisiisuu danda'u. Ijoolleen kun ijoollee hiyyeessa. Filannoo hin qabu. Sodaatu. Namni daraaramuu isaa arganiiru. Kana kanatti agarsiisanii namoota akka kanaatti erganii namoota keenya miidhuu danda'u waan ta'eef nama dhaqu hundumaa ija calaltuutiin ilaalanii wajjiniin communicate gochuu sadarkaa communicationii leveliitti godhanii nam tokko otoo isaan biraan gahin distaansii fagootti otoo bira akka hin geenye. Fakkeenyaaf namoonni akka hogganaarra jiran akka Gollichaa fa'aa kan akka Kumsaa fa'aa kuni namoota isaan lamaan duwwaa miti hooggantoonni nama saglii tokko namni ajajuu mataansa of eeggachuu qaba. Uummanni keenya illee odeeffannoo yeroo dabarsu of eeggachuu qaba. Maaliif Oromoon garasiif garanarra jira waan ta'eef nutti fayyadamu waan ta'eef namoota keenyatti fayyadamu waan ta'eef
of eeggate kaayyoo isaa gadi fageenyaan hubachuu qixxeemmoo hubatu garuu ammuma beeku sana iyyuu icciitii qabachuu waadaa isaa eeguu hirbuu isaa eegee waan gochuu danda'u. Dooktar Hundaasaa haa jennu amma utuu ati waraana tokko taate yookaan immoo qixaa hojii siyaasaa olaanaa namoonni si jala jiran itti gaafatamu tokko haa jennu itti gaafatamarra caalaa immoo dirqama nama of jalatti qabattee ammattee deemta haa jennu hin nyaattaa hin dhugdaa iccitaa nyaachuu qabdaa iccitaan dhuguu qabdaa nama harkaa fuutee nyaachuu qabdaa nama harkaa fuutee dhuguu qabdaa ati immoo dhala namaati. Akka dooktar amma jedhutti gaa namni waa sadiinii tokko dirqamees ta'uu danda'a. Lammata immoo ijoo guddaa sila dubbanne waa'ee dinagdeeti jechuu dandeenya. Dinagdee namni keenya cabeera baratee amma namoonni keenya dhiiras ta'e dubara baratanii fixanii hojiin hin jiru biyya sana keessa. Hojiin yeroo hin jirre kana keessatti waa jala kaa'uun jira. Kanarraa kan ka'e fakkeenyaaf duratti dooktar Nagariin beeka kana. Namoota qabxii gaarii qaban namoota qabxii hin qabne kufan barbaadanii lafaa kaasanii iddoo guddaaraan. Maaliif? Iddoo rakkina isaa sana beeka waan ta'eef sanaan duuchaadha namichi barataan kun giraajuweet godhee jechaan. Amma immoo inni cimaanis, inni laafaanis, inni foorii qabus, inni tuu qabus xixxuma gatameera biyya sana keessatti. Baratee ka'ee abdii dhabeera. Kanaaf rakkinni kun isa joorsiti. Inni kan biraa immoo jireenya fooyyeffannaa waa argaa, mana argaa, lafa argaa, maal argaa sanatti karaa qaxxaamuraatiin bahuudhaaf jedheeti. Inni kaan immoo bashannana. Fakkeenyaaf suma gurguree suma Hundaasaa kana dabarsee kennee du'atti dabarsee kennee jireenya bashannanaa isaaf immoo bashannanee jiraachuu barbaada. Yeroo baay'ee immoo jiruunti kunii maali jetta? Dooktar, mee gorsa sanaan otoo hin goolabiin dura jiruudhumti kun maali? Jiruun akkas nama joorsitu dhala namaa kun. Hammam geessi mee ishee kanarraa ka'eetii gara gorsaatti yookiin gara waan gootuu qabduutti naa himiitii achumaan ittiin xumuratti deemna.
laaligaa hundeen jiruuti silaa namni du'an oolu daa'ima turree curruuqnee ol jennee dhaabbannee kaannee dhoqqee borcinee hammamoo dulloomnee inni itti fufu du'uudha namni du'an oolu. Rakkoon inni waan kana namni yaadatu nama meeqatu jira. Akkuma jiraachuun jiru du'uun akka jiru dulloomuun akka jiru nama meeqatu yaadata. Fakkeenyaaf amma warri sobnu wanni sagantaa keenya kana ilaalan kan umurii keetiin si arrabsantu jiru yookiin kan bifa keetiin si arrabsu yookiin gurraachofte siin jiru yookiin rifeensa kee guddate jiru. So maal argita achirratti namootiin baay'een nama wannidha yaadeen godhu yaadu danda'ee yaadu. Almost akkuma looniiti. Loon amma baay'ee yaadani maximum margaa fi aannan san argannaan egaa kan biraa jahamoo waggaadhaan wal horuudhaan wanti godhaniin jira ishiinuu yeroo xinnoodha. Sana haala hin ciisuu hin ka'u. Namooti baay'een akkasi. Garuu namooti kanatti warri qorqalbii namaa baratan saayikolojistoonni ciccimoon akka sadarkaa isaaniitti itti qarqaramuu danda'u. Amma namni baay'een gowwaadha kun tortoraadha hin baranne ati jettu tokko iddoo qaba. Iddootti hojjaa hojjetu qaba. Fakkeenyaaf hojjettuu mana keessaa. Mana dhiqxii mana lollaatii uffata koonaa micciti jettee galchuu dandeessa. Ammanuma. But shikituu akka basaastuutti namni alatti qabee horii kennee fi gara fuulduraatti immoo waadaa yoo galeef yookiin immoo si jaaladheeraan du'e jedheetuma dargaggeessi bareedaan tokko otootti siqee hojjettuun sun ijaa wanni amma kana maaliif namichi kun dhuguma na jaalata jettee shakkitu ishiinis hin barbaadde anticipationiin sun ijaa jiru nama sanatti waan mana keessatti waan ta'u hunda otoo hin beekin himuu dandeessa. So maal jechuudha ammuma namni smart ta'e tokko useful waan tokko hojjechuu danda'u there are also useful idiots. Gowwaan qarqaawaa baay'ee si wanni gochuu danda'u jira. Fakkeenyaaf just warri Gestapo warri maal ishiin warri basaastonni warra Israa'el kuni namooti zamana Hitler isaan fixan baay'ee barbaadaa turan. So kadhataa fakkaatanii nama mana daabboo nagaduu fakkaatanii Jarman fakkaatanii nama farda horsiisu fakkaatanii hima qoratu namooti sana tokko tokkoon akkanatti qoratanii dulloomantu jiru jaarsoliin sun. You know jarootiin Gestapo sun baay'een isaanii biyyaan baane paaspoortuma geeddaratanii ID'numa geeddarataniitu they become just regular citizens. Inni doktorii ta'e kiliinikii banatee nama Dr. Mengele faa kan biyya Argentinaa dhufee lafee isaa barbaadanii dhabattu yeroo irraa maqaa isaa geeddaratee jiraachaa ture. Jarman keessa mana beekarii qabu, uffata hodhuu, faarmasii qabu, hospitaala qabu, wal argu. Iccitii wal argaa turan basaastonni kun warri Gestapo kun. Kan sidibu warri juu kuni kana duukaa bu'aniitu namooti sana keessa galchuudhaaf waan isaan haasa'an baruudhaaf baay'ee ergan.
kan baay'eetti maxxane garuu hin turre beektaa nama tokko ajjeefamee eeggatama ammuma isaanii nama tokko fudhanii malamalanii ergan jarri sun irratti dammaqanii baasanii fagataa turan ajjeesisaa turan warri geestaappoo kun harka lafa jalaati. Akkamitti beeku jedhanii baay'ee rakkatan beekta akkamitti namni kun fakkeenyaaf ennaa isaanii machaanii biiraa dhuganii alkoolii dhuganii sirba geestaappoo faa sirbu jedhanii ija antisipeet godhanii ija tilmaamaniif sirba sanallee si leenjisaniitu akkatti sirbitu si godhanii akkatti wajjin machooftu godhanii gaafii tokko faa innaa ka'e amma fakkeenyaa fi kellaa sana kan dhaabbatee eegaa wattaaddara eenyu ture kellaa isa karaa birgaa eenyu ture amala abaluu beektaa si jaalattamii tuuxaa mana kamii dhugaa kana waan diiteel taate faa gaafatanii itti qopheessanii nama ergaa turan kan sidhibu dhumarratti hin ajjeeffama namni homaa wanni gochuu dadhaban jechaadha jara sana eenyummaa isaanii sakatta'anii arguu dadhaban booda maybe nama afaan Jarmanii aksantii gaariin dubbatu nama Jarmanii aadaa Jarman keessa dhalate garuu juu ta'ee achumatti kan dhalatee guddate namni hin beekne erginaa jedhanii nama Muller jedhan tokko ergan. Gurbaan kun sirriitti memorize godhee waan jarri jaalatan waan jarri sirban weedduu isaanii hawwii isaanii jira miti kan isaan immoo nostalgic kan ta'an jira miti waan darbee kan ohiyyaa bara sana jedhee namni yaadatee faa bo'uufaa waan akkana hunda wajjiniin gochaa ture gurbaan kun. Finally, gurbaan sun dhumarratti kan hunda darbee surree kee gadi siksi jedhaniitu wanni isaa ilaalan pinasiisaa ilaalan maaliifi juuni dhagna qabatti. Namni Jarman yoo ta'e garuu dhagna hin qabatu. Finally jedha isarra ilaalanii jedha namichum sana kitaabuma isaa kan barreesse. Amma sana darbee dhufee garuu egaa seenee amanamaa ta'ee mana sanatti galee maal jedhee isaa wajjin machaa'ee dhugee kan yeroo dheeraa ture isa qofa ture. Garuu mana nama isa tokko kan dokumentiin hunduu kan geestaappoo dhoksanii jiru qollofanii kan taa'utu ture. Isa baruudhaan maal godhe dur Muller kun manadhaa ture hattuu tokko wajjin hidhameera. Hattuu kanaan hojjaan sii qaba jedheetu hattuu sana mana sana cabsitee yoo qulfiin manaa cabsitaa garuu mana sii kaffala jedhee mana sana hatuun barbaada jedheetu namichi inni hatu waan inni sun cabsisiisuuf hin beeku basaastuu isaa hin beeku. Inni horiidhuma isaa ilaale. So hattuun sun illee it was very useful bakkee isaatti jechuu kooti. Dhaqee mana sana cabseetu Mulleriif dokumentii barbaachisaa sana argeef dhumarratti. So maal jechuu kooti basaastuun dubartii qofa miti, hiyyeessa qofa miti, sooressa qofa miti, fokkisaa bareedaa hin jettu iddoo qaba. Akka akkasaatti itti qarqaaramu warri leenjisan kun hattuus, kadhattuus, dhiiras, durbas, qotee bulaas amma Daawud Ibsaa fa'aa eenyutu iyyuu summii hoo baase. Dubartii miti. Fira iyyuu wal ulfaanaa'u. Kanaaf maalin egaa kan nuti ilaaluun nurra jiru namni pirinsipilii qabu namni kaayyoo qabu tokko kana hubatee ofiiyyuu amanuu dadhabuu dhiisuu irra jiraata jechuudha. Of to'achuu dadhabuu animti kun nan jiramoo hin jiru jedhee of tuttuqee nama of ilaaluu danda'u ta'utu irra jiraata. Maaliifin bakkeen inni jiru sun qabamnaan tokkitti dhaqee qabamnaan isaaf dhumate. Isaaf dhumachuu qofa miti. Waan baay'ee bada, waan biyyaa bada, abdii namaa bada, abdii biyyaa bada. Fuulduree uummata sanaatu bada. Diinatu nu gammada. Kanaaf diinni immoo wanti xiqqoo sunfattee akka saree isumarraa amma Miraab Wallaggaa humna waaqaa bakkee jedhan tokkotti maqaan isaa Najjootti faranjii sadiitti du'ee iddoo sana immoo onagitu socho'aa jira miti abashaanii isuma sana iyyuu abootti qabachuu barbaaddi isumarraa kana beere wanni isaati irrattan ilaale duratti. Maal kooti diina baay'ee nu marsee jiru kanarratti dubartii tisiisnumti yoo dhufte hiyyeessa dhiisi kadhataa dhiisi tisiisnumti lama sadii yoo mataarra sinaan dhufte tisiisa sana shakkuun barbaachisaa. Haa ta'u.
Baay'ee gara xumuraatti finna tarii Dooktar Nagari yoo waan ergaa xumuraa qabaatte daqiiqaa tokko sii kenneen. Barattoonni illee barattoota baay'ee biyya keessaa qabdaa. Hiriyoota qabdaa. Akka waliigalaatti immoo Oromummaatti uummata qabdaa. Mee attam godhuut dhaamsa attamii qabdaaf? Keessumattuu sila bultoo diiguu jette. Jarri kun amma bultoo diiganitti ga'u bultoo baay'ee diiguu gaafa abbaa manaa jabaa tokko hojjetaa sabboona tokko irratti argatanii qaama dadhabbii isaatiin naqanii seenuu nama akkasii nama maqaa dha'uu hin barbaanne hojjetaa nama baay'ee baratee yuunivarsiitii irra jiru tokko dhimma kanaan kuffisanii kiyyoo isaanii keessa galchanii akka malee itti gargaaramaniiru. Akka malee immoo jilbeenfachiisaniiru. Akka malee qaama dadhabbii sanaan galaniiru. Amma yeroo ammaa kanallee achuma poozishinii isaan kennaniif keessatti hojii ogummaa isaa hin ilaallanne keessatti kufee harka isaanii jira akka garbummaatti. Waliigalatti atee Oromoon lafa ba'eef hin geenye karaarra deemaa jira. Dhaamsa akkamii dhaamta xumuratti kanumaan carraadhumaa? Waan ani jechuu barbaadu Oromoo hundumtuun beekanatti fakkaata. Yaadachiisuun maafu. Waan irra deebi'ee yaadachiisuu barbaadu garuu jechitti Jeneraal Taaddasaa Birruu jedheta. Baay'ee natti tolti. Oromoon qaruuraa adiidha. Waan itti naqxe alaan argita. Kalarii kamiyyuu keessuu hin argama. Habashaan okkotee gurraattiidha. Jedhu sun really nama hubatuuf baay'ee barbaachisaadha. Oromoon har'a especially academic environment irratti yoo fudhe namoonni keenya baay'een karaa adda addaa qabamaniiru. Hin qabamuu danda'u. Barattoonni hin basaasu. Ragaa sobaatti bahu. Oromoo yakkuun biyya sana keessatti privileejiidha baay'ee. Oromootiin yakkuun salphaadha. Isa kaaniin baalarra buusti. Oromoo irra baalan buustu. Fakkeenya tokko kaasee asumaan tuqa. Barataa mucaa tokkotu naannoo Bahar Daar irraa dhufe. Amaaraa riijinii irraa jedhamurraa dhufe. Anaaf Addis Ababa Yuunivarsiituu durgoo pirooses godha. Biyya alaan deema. Mucaan sun amma isaatti piroofeesariin tokko kan dhorkuu hin dandeenye mucaan sun amma isaatti karaa natti dhufe. Ana taana. Warra kaaniif garuu fiigee hojjeta. Warra kaaniif fiigee hojjeta. Anarra gaafa gahu mucaan sun hin cufe karaa. Wanti isaa isa laallatu waan inni gochuu danda'u waan tokko ta'e duwwaati. Tikkeetti dhaqee bitu. Tikkeetti bitu yuunivarsiitii sii bita wanta. Tikkeetti bitee tikkeetti sana fidee isaaniitti as rakkabu ture hojiin isaa. Hin bade gaafa tikkeetti bittoo hankoorra gahu. Kana maaliif hin kaasa? Namoota keenya irratti carraa dhufu cufu. Namni keenya yeroo hunda wanta godhu wiskeer. Barattoonni daree keessaa barattoonni basaastuu ta'an jiru, barattoonni qomcee ta'an jiru. Garuu kaayyoon namni hundumtuu qixxee waan tokko yaada hin dandeenye. Mucaan medical doctorii tokkotu jira. He is my best friend. Walii babarreessina. Woboon hiikkachuu qabaa naan jedhe. Asirratti kaasa kanaaf. Woboon hiikkachuu qabaa jennaan maaliif hiikkataa jedhe. Nagaan bu'eeraa pireezidant piraayim ministeriin Oromoodha maal jennaan. Waanti gaaffaan jedhe. Woboon kun haa hiikkatu jennaan eedhe. Qawween ati itti laatte jiraa keessaan jedhe. Eedhe qawween ati itti laatte jiraa jennaan akka inni qawwee qabu maaliin barteeree hiikkachuu qaban. The idea is mucaan kuni medical doctoria afford godha. Garuu hiikkachuu qabaa hiikkachuu qabaan jettuun jedheen. The last message isaaf kenna. Qawween itti hiite namatti yoo waa kennaniif fidi jedhu. Qawween ati itti hiite yoo jiraate serial numberii sanatti biiti karaa nama hanqisiifaa deebisan warri kaan itti haaloluuf itti laatan. Waan nama hin galchine keessa galee Oromoon haasa'uun qabu. Beekachuu qaba. Waan beekus hunda haasa'uun qaba. Abbaa wajjin haasa'us beekachuu qaba. Dhimma irratti haasa'us beekuu qaba. Haasaatiin wanti ta'e hin jiru hojiitiin malee. Hundumtuu gara hojiitti deebi'ee waan Oromootiin gara tokkotti ceesisu walitti qabu. Keessumaa Oromoo waan diigotoo hin ta'in waan Oromoo walitti qabuu danda'u.
gara tokkotti deemsisuu danda'u. Oromoon akka wal hubatu kan gochuu danda'u. Inni beeku akka beekumsa isaati. Inni wallaalaa ofii akka gorsachuu dandeenyu. Otoo itti deemne successful hin taanaa jedhee yaada. Kun yaada kooti gaafa dhuunfatti. Ulfaat baay'ee fayyaa ta'e Dooktar Rundaasaa tarii dhaamsa daqiiqaa tokko gadi yoo qabaatte dhaamsa dargaggootaaf dhaamtu, dhaamsa qabsaa'otaaf dhaamtu, dhaamsa hojjetoota Oromoo sabboontota mana mootummaa keessa jiraniif dhaamtu yoo qabaatte walumaa gala immoo ergaa waliigalaa yoo qabaatte siifan carraadhumaa laata. Ergaallee dhaamsallee miti garuu gabaamatti waan hin jechuu barbaade nuti akka uummataatti Oromooni waan hin beekne baay'ee jira. Akkuma uumaa keenyaatti raatuudha jechuu komitii, fayyaalessa jechuu komitii, uummata qulqulluudha. Rakkoo arginee hin guddanne, mora walirratti hojjennee hin guddanne, lafa bal'aa qabna, qabeenya bal'aa qabna, yoo baane uumaa argina. Akkuma uumamnetti jirra nuti. Namooti intriigii baay'ee keessa darban, muuxannoo badaa kan qaban, beeteknitii keessatti wal xaxanii wal kuffisuudhaan daaqonii gaatee amma qeesii gaatee amma paappaasitti kan walirratti moraa baate kuni mora beekti, hobuu beekti, summii waloo baafti. Kanaafi Habashaa wajjin jiraachuun kan rakkisuuf kanaaf. Nuti immoo achirraa ijoolleen keenya amma gara magaalaatti sissiqan waan baranne qabna, waan hamaa akkasii baranneerra. Malee Oromoon akka uummataatti amma seexana hin beeku. Jechumti seexana jedhan hin jiru jecha Oromoo keessa. Jechootiin baay'een hin jirre maaliif hin beeknu waan hin beekne tokko hamaadha seexana jechuun evil, devil ennaa jennu the evil jechuudha waan hamaa jechuudha. Waan hamaa, waan dabaa jechuudha akka Booranaatti. Walumaa galatti ani kan hin jechuu barbaade hanqina muuxannoo qabna. Karaa dinagdee, karaa siyaasaa, karaa fakkeessuu, nama shakkuu gabaabumatti amma namni keenya innaa walitti aaruuf argina. Aariin mallattoo dadhabbinaati jedhu warri adiin. Namni dafee aaru tokko nama maaf akkas jedhee isa namtichi jedhe sana itti naannessee yaadee dubbii biraa gadi qotuu hin dandeenye dafee utaala jechaadha. Aaree utaala, dallana jechaadha. Kanaaf karaa baay'eetu nu hafe gabaabumatti karaa baay'eetu nu hafe bilisummaa keenya bira ga'uudhaaf. Yoo wal fana'u dhaloonni keenya warra amma lubbuun jirru arguu dhiisuu ni mala. Garuu hin bulee hin oole jennee har'umanii bilisummaa arguun narra jira jennee wanti walitti nyakkisnu hin jiraatu. Hundee isaa lafa dhaabuudha malee hundee isaa lafa keenyee dhaloota dhufutti darbuudha. Har'a dhalattu yookiin boruu dhalattu itti dabarsuu akka jeneraal Waaqoon jedhan gochuudha malee har'a nuti arguun nurra jira, nuti aangoo qabachuun nurra jira kan jedhan sun it's too naive. Kanaafuu wanti yaannu hundumtuu bara dheeraatti anticipate yoo goone waggaa 30-40 dhibbatti yoo anticipate goone guyyaa guyyaan tarkaanfiin nuti fudhannu immoo xixiqqoo hunda maaniitu waan taate tokko shakkaa namarraa toon eegin ofirraa yoo jalqabne jechuudha. Yeroo baay'ee namni keenya quba namatti qabu malee ofitti quba hin qabu. Inni rakkoo guddaadha fakkeenyaaf. Kanaaf walumaa galatti bilisummaan iyyuu dhufee booda wanti namarra ga'u faaktarii baay'eetu lubbuu keenya keessa jira. Alaayyuu biyya alaarraayyuu kan dhufu baay'ee jira. Kanaafuu walumaa galatti akkanatti bal'isanii yeroof security ofii safety first jedhu miti an biyya kanatti safety first ofii keetii safe ta'u kana garantii ofii gochuun sirra jira. Namni keenya hundumtuu kana gochuun nurra jira. Suni anarraa'uu jalqabu, sirraa'uu jalqabu, akka barbaannetti dubbanne, akka barbaannetti lollee wanni jechuun iddoo fi yeroo qaba. Amaarri dheengadda waan jettu nagarre mooyaa balibbinoo jedha namichi inni haaraa shoomanii. Hiriyaa koloneelaa biyyi dhaadataa jira waan isaan argatan hin beeku. Hundaafuu of eeggachaa sirbuuni gaarumaan jedha akkuma dhaamsaatti. Haa ta'u daawwattoota keenya gorsa hamma ammaa goone keessatti namni akka dhala namaatti gama hawaasummaa dinagdee fi siyaasaatiin walqaba kana keessatti kiyyoo namni keessa galee itti kaayyoo isaarraa maquu danda'u irratti hayyoonni keenya hayyuun dinagdee Dr. Rundaasaa Sheetee Hundee fi hayyoonni hawaasummaa Dr. Nagarii Guyyoo
gabaabumatti wanta muuxannoora wal qabsiisanii tiyoorii addunyaa kanaatiinis wal qabsiisanii nu qoodanii guddaa isaan galateeffannaa isinis waa baay'ee akka irraa bartan abdiin qaba. Ulfaadhaa fayyaa ta'a keessummoota koo egaa faaruu kanaa wajjin nagaatti naa ta'a. Sachinafa Gatai Maria Duala Masisi Mewanu Dagesisi Omarabosi Anios Kamachuko Kalesa Kamiki Sinjala Kamoko Tunke Hamtuko Asiyolo Wamu Achif Kanawatu Gantuka Walwale Ishe Walale Elame Kadamba Fatu Kamna Jole Elame Kadamba Fatu Kamna Jole Kapatiki Kubusani Marta Kumani Yales Kam